magala wanu bima tunamagala kani ulagaya wanu bima tunamagala Shalom fire, Oromo fire, Lulli makoka burakura mafaya me akamre. Shalom fire, Oromo fire, Lulli makoka burakura mafaya me akamre. Shalom fire, Oromo fire, Lulli makoka burakura mafaya me akamre. Shalom fire, Oromo fire, Lulli makoka burakura mafaya me akamre. Oromo gota finina, Lulli makoka burakura mafaya me akamre. Shalom fire, Oromo fire, Lulli makoka burakura mafaya me akamre. Lubbu qabeeyyii maraaf nagaan hangafa jiruuti. Aadaaf duudhaan nagaa keessatti mul'ata. Misoomni nagaan misa. Bobbaan hormaanni ba'a galli nagaan tola. Lafa nagaan hin jirre dhugaatuma seena. Kabajatu dhiba. Safuutu bada. Lubbuutu ba'a. Cubbuutu nama balleessa. Kanaaf namni jiraachuuf nagaa argachuu qaba. Nagaa kan tiksu dhaloota yoo ta'u, aadaaf safuu kan dhaloota dhaalchisummoo abbootiidha. Oromoon jireenya isaa keessatti nagaa buusuuf sirna gadaa isaan seerota garaagaraa tumatee qaba. Gadaan bula. Gadaan gumaa mura. Isumaanis jallataa soroorsee amaa sirreessee waliin jira. Gaafa sababa garaagaraatiin ittiin bulmaanni gadaa laafu namni afaan wal wallaale kabajni dhibee haqni jallatee namni cubbuu sodaachuu dide. Yeroo dhiyooas ammoo qabsoon hidhannoo Oromoo fi Oromiyaa keessatti eegale seera duudhaa fi ittiin bulmaata Oromoo irraa maqee qe'ee Oromoo keessatti waraana labse. Kanaan miidhaan lubbuu fi qabeenyaa ga'e salphaa miti. Dhibdeen dhalate kun karaa nagaan akka hiikkatuuf immoo Oromoon waamicha gochaa ture. Abbo saaba kana samba adde gala harma kanatti sanoosi badde gala duuta kanatti samba adde gala harka kanatti samba adde gala. Mootummaanis iyya uummataa fi badii qe'ee Oromoo keessatti humnoota hidhataniin raawwatamu karaa nagaan teenyee mari'anna jechuun qaamolee humna qawween rakkoo hiikuu fedhan gara nagaatti waamaa ture. Yoo kiiloomeetira 100 nagaadhaaf deemamuu barbaachise mootummaan naannoo keenya mootummaan federaalaa kiiloomeetira 99 deemuudhaaf qophaa'aadha. Heeraaf seera giddu galeessa godhate. Kanneen waamicha gosaa fi firaa dhaga'anii gara nagaatti dhufan heddummaatanis muraasni ammallee nagaa caalaa ajjeesuu fi du'uu kan filatan jiru. Humni qawwee rakkoo akka hin furreetti kan amanan abbootiin gadaa Arsii yaa gadaa Arsii tibbana walga'ii irratti seerota gurguddoo jaalallabaman keessaa tokko nageenya ta'uu barsiisaa fi qorataan aadaa Leeniin Quuxoo abbootii gadaa bakka bu'uun dhiyeessan. Gadaan Arsii mari'atee murate yeroo ammaa nageenyi kiyya boorahee jira muramtee muri. Bobba'aa galaan jiru muramtee muri qotatee galfataan jiru muramtee muri abbaa gadaatu si waamee gali muramtee muri haadha siinqeetu si waamee gali muramtee muri bokkuutu si waamee muramtee muri qaalluutu si waamee muramtee muri hookkatu si waamee muramtee muri waatatu si waamee muramtee muri waaqatu si waamee muramtee muri Oromoon ajjeesu muramtee muri Oromoo ajjeese diina Oromooti muramtee muri. Yoo kana tarkaanfatte jilbaan baatiin sitti yaati muramtee muri. Abbaan gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Muhammad Surur safuu fi sirna gadaa laaffisuu keenyatu rakkoo nageenyaaf sababa guddaa ta'ee jedhan. Har'a ilmi keenya dhaga'uu dhabee danqaraa seenee nama ajjeesuuf kan Oromoon har'a bara biyya bulchitullee fi wal ajjeesaa jirtuuf safuu keessaa baanee safuu teennatti haa deebinu nagaya haa labsinu nagaya haa buufnu. Tokkummaa keenya haa jabeeffannu. Oromoon gabrummaa waggoota hedduu booda ofirra darbee biyya bulchuu yoo eegalutti qaamoleen hidhatan ajjeechaatti kanneen beekna ofiin jedhan immoo ofumaan wal xiqqeessuun dhalate. Kanaaf nageenyi yaa'a gadaa kanaan akka lallabame himan. Ormi kalee waggaa 100 biita takka namicha nama isaa bulchuun hoogganaa isaa hin arrabsine hoogganaa keenya arrabsaa jira. Ifii wal xiqqeessaa jira. Inni kun hafuu qaba. Ijoolleen teenya waan miidhamte waan rakkate nutti himatte mootummaa bira dhaqnee waan isiin rakkate san furmaata goonee fi mootummaa keessa waliin galtee akka nu bulchitu barbaada. Danqaraa kana keessa deemtee wanni namni adda fidu hin jiru. Qabsoon anaa inni waliin hin jirre. Qabsoo abbaan waliin hin jirre. Oromoon kalee wayita injifattu walii galtee loltee injifatte malee tokko lama bahee danqaraa seenee abboota kaayeen nuti arge. Ilmee teenya nu gorra'aa jira. Ilmee teenya ifaa dhaamsaa jira. Ilmee teenya karaa kutaa jira.
ilmeeteenna hattuu ta'aa jira maaltu nutti hafeenu. Miseensonni gadaa seerota kanneen lallabanis ilmi manaa bahee lubbuu balleessuu fi waamicha haadhaaf abbaa diduun aadmaleedha jechuun waamicha dhiyeessan. Hanni kaleessa hambaa hin jiru kennee muramti baqachuun hin jiru muka keessa deemuun hin jiru kennee muramti haati balbala bantee gadi baaftee mana deebiftii kennee muramti abbaan hin deebisaa kennee muramti uumee hambaattu akkana jedhee fi kennee muramti dhugaa hambaattu akkana jiraa fi kennee muramti gadaan murtiin qabu jechuu eenyu abaarsee eebbisaa. Jechuu jilbi lafa kaayamee jira fi kennee muramti. Namni yoo nageenyi jiraate jiraata yoo nageenyi jiraate lubbuun jiraata nagaallee bal'isee lallabee nama nagaa cabse gosa nagaa cabse maal godhadhe itti mari'atu. Walajjechaan dhoorgaadha. Ajjechaan kunuu walajjeesuun tuni teennaa miti jennee balaaleffannee ofirraa ittisuuf. haa beeku haa galu Arroboona kiyyaa eehooree. Arroboona kiyyaa eehooree. Arroboona kiyyaa eehooree. Arroboona kiyyaa eehooree. Sirrii sirrii wee 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 wee. Gabbarri aadaa teennaa miti muramtee muri diiggaan gaa'elaa baay'atee jira muramtee muri ijoolleen teenna asfaaltirra dhaabataa jirti muramtee muri. Kanaafuu fuudhaa heerumni uumee ganamaatti deebi'aa muramtee muri kadhata aadaatti deebi'aa muramtee muri qaraxa aadaatti deebi'aa muramtee muri. Nama kana tarkaanfatee nama kana tarkaanfatte murtii hambaattu akka uumee ganamaatiin isa dhaqqabaa muramtee muri. Siira fee loontuu horaa jaabilee. Sadabile lontu ora jabile. Lontu ora jabile. Lontu ora jabile. Imani maga Allah noro miyo. Ada harbi lama ananda rutoko ananda kasoko. Osam di gama agama. Nidni ke nyatoko nidni garo
ayyara